Waaqayyo lafa kanatti maal isiniif godhe maal dhugaa baatu? Waan go'ee hidhaa gurguddaan irraa hiikee arrabni koo hanini hin dubbanne qoonqoon koo midhaan hin nyaanne na nyaachisee hidhaa guddaan irraa hiike. Dura arrabni keessan hin dubbatu ture? Hin dubbatu. Afaan keessan hin dhamaa ture? Afaan koo hin dubbatu. Afaan koo keessa tortoree mangaagaan koo hin banamu. Gogeera walitti hinduuti jedhanii otoo na eeganii hospitaala otoo hin ciisuun asite. Hospitaalaa baatanii gara kanaa dhuftan? Dhufe nama nu fide. Gaafan dhufu immoo bakka waaqayyo immoo hidhaa koo hiikee midhaan isa nyaanne na nyaachise bishaan isa dhumne na obaase kunoo galataan na'a. Dura erga iddoo kana dhufiin garatti biddeen nyaattan garatti bishaan dhugdanii qabdanii arrabni keessan hin dubbatu afaan keessan loggomamaa ture. Erga namni waaqayyoo isinii kadhatanii arrabni keessanis dubbatee inni madaa sunis hin fayye. Mee warri kana dhageessan gooftaa kanaaf galateeffadhaa. Namni amaloo jiraate ganama kanas hidhamtee yoo dhuftetti ta'e maqaa isinii kamtee galti. Mee hiikameen gadaadhaa. Ammallee dabalaatii waaqayyoon galateeffadhaa. Gaafa dhufan dubbachuu kan dandeenye gaafa isaan dhufan emee warri jirtan hidhamanii jiru ture emee akka keessan hidhamanii jiru dubbachuu hin danda'anii inni hidhaa isaanii ganama kana immoo namni amalee dhufe yoo jiraate kan gaa'ii qabu. Dhugamuu qabuu ettanii turtanii sammuun koos immoo dhaabachuu hin danda'u kan jedhullee nattaasotanii turtan. Lekkumadha. An dooktarri hin dandeenye dooktarri narratti wal gahanii hanfuruu isaa hin dandeenye waaqayyo furtuu itti naa godhe. Galateeffadhaa gooftaa. Waaqayyo ol kaasi. Inni siifis dooktarii biyya lafaafis dadhabame waaqayyoof hin danda'ama. Beekan koyyuu hin firoomanaame. Galateeffadhu ammayyuu galateeffadhu gooftaa kana. Hidduu dabalatanii eeganii maqaa Yesuus Kiristoos dirree biraa raksaa argatu. Haleluuyaa. Naatoo ishee eeggamaa warraanii batanii qaanii farra waaqayyo teessoo raasii baatu. Isinillee kan jettan yoo qabaattan gabaabumatti. Dhugumadha waan isheen dhugaa baate. Warri simbiraa maal keessan? Haadha manaa kooti. Baay'ee rakkataa turte dhukkuba kan qoramaan turenis sababa ishee jechuudha. Finfinnee gara ji'a afurii ciiste. Qoricha laatanii fi amma tokko fooyyee biyyatti galtee deebi'etti ka'e. Kanaaf mana yaalatti illee bakka adda addaatti naqamtumatti yaalamaa turte jechaadha. Hospitaala Abbaa Seenaas deemtee jirti, Rifeeraal Hospitaalii Goodaas deemtee jirti, bakka isheen deemin hin jiru. Achitti hoomaa fooyyeen hin ture, baasima baafne, maallaqa guddaa baafne, achitti fayyaa hin argamne, maallaqa malee, baasii malee, gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ishee maareera. Kanaaf nu galateeffadha. Memmallee galata waaqayyoo. Dura gatii guddaa isin kaffalchiisa akka turte haasotanii ergasii immoo akkam ture ganamni waaqayyoo iddoo kanatti harmee kanaaf kadhatanii hirribni isaaniillee nyaanni isaaniillee maal fakkaata? Ergasii erga kadhaan godhamee fi iddoo kanatti jechuudha namummaatti deebitee midhaan ishee nyaatti bishaan isheen dhugde dirriba ishee irratti toora namaa galte jechuudha. Kun baay'ee na gammachiisa. Maaliif addunyaa irratti haadha manaa kee caalaa kan nama jaallattu sin qabdu kan qoramtu sanaanii jireenya kee waan ta'eef foonii safuuraatiin qoramta waan ta'eef aara galfiin isheef ta'e naaf illee ta'eera jechuudha karaa kana. Galateeffadhu gooftaan ballee. Isaanis haara galfatanii ganama kana immoo maqaa isin haara galfiin mana kee haa galu. Saba kanaaf illee kan dhaamtanoo qabaate dhaamsa gabaabaa. Yeroo baay'ee gochaa waaqayyo kuni namni akka gatii guddaatti ni ilaala. Garuu waaqayyo gatii guddaa nuu kaffala. Maallaqa malee loogii malee nama fayyisa waaqayyo jechuudha. Kanarraa ka'ee manni kun lullee fakkeenya gaarii taane jechaadha. Waaqayyo waan nu gargaareef namni kamiyyuu gara waaqayyootti yoo maxxane akka fayyoomanuu qaba waan ta'eef waaqayyotti maxxanee jireenya isaa fooyyeffachuu qaba, geggeeffachuu qaba kan jedhuun amantaa qabachuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu bara baraan manni keessan fayyaa argatu isin fayyise biraa hin hafinaa iddoo isaanitti deebisaa. Galateeffadhaa warri kana dhageessan.
hundaa dandammatee amma dhumaatti obsee dhagaa jiraataadha marfii du'aa doomse uteena baafatee gubaasii ol keessa galgalaaf naa ka'e kan nuusi hongeessa ameen seenaan isaa golgootaa biiftuu